Shamarra fuunee irra jirtu nageenyi bakkuma jirtan maraatti isiniif haa ta'u hordoftoota Kiituu akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqaa ani nagaa koodha. Egaa har'as viidiyoo birootiin dhufeen jira. Turtiin keessa nagaa xumura viidiyichaatti na waliin haa ta'u jecha. Gara sitti otoo hin darbiin dursa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Warri maatii taatan immoo piliis viidiyoo laayik gochuun dagatiinaa baay'ee wal kadhanna laayikii fi sabiskiraayibiif maaliif wal kadhanna? Wal kadhachuun kun faayidaa hin qabu. Oromoo koo sanyii koo qomoo koo jechuun jaalala dhugaa wal jaallachuun wal jajjabeessuun nam tokko hojii tokko gaafa hojjetu isatti gaarii fakkaatees ta'utti jijjiiramu waa tokko jijjiiramu wayitti fiduuf kan hojjetu ta'a. Egaa isin immoo wal ilaaluun dogoggorarraa wal deebisuun kan koof kan keessanii waan ta'eedhaaf namni sun karaa sirriirra jiraate jabaadhu itti fufii yoomma dogoggoree ta'e kana sirreessii jechuu hin dagatiin calloosanii wal bira darbuun. Faayidaa hin qabu. Kanaaf egaa baay'ee wal kadhachuun hin barbaachisu. Nuti sanyii tokko qomoo tokko waan taaneef numatu waliif dahoodha. Viidiyoo walii keenya laayik gochuun hin dagatiinaa isiniin jedha. Egaa akkasuma keessaan warri gaaffiiwwan garaagaraa na gaafattanii ni jirtu. Gaaffiin keessanis immoo viidiyoo kana keessatti haga tokko isiniif deebi'a jedheetiin yaada. Keessattuu rifeensi koo akkanaaf dheeratu barbaade garuu gurrumayyuu gadi naaf darbuu didee shaashii ni dhadhamoo ka'ee maal godhu kan jedhu faatu ture. Egaa shaashii hidhachuu maal jechuun kennaa rabbi namaaf kennee itti fudhachuudha. Kennaa eenyullee hin jibbu. Itti aansuun immoo wantoota barbaachisan ulaagaalee barbaachisan seeraan yoo goone rifeensi dhimma itti hin guddannee fi tokkollee hin qabu jechuudha. Kanaafuu egaa akka haal dureetti tokko nuti wanti gochuu qabnu rifeensa dheeraa qabaachuudhaaf. Ani isa kana rifeensa kutuu gaafa jedhamu yeroo duraa baay'ee sodaadha jechuudha. Gaafa kutame achumarraan bakkuma citeetti waan hafu natti fakkaate garuu inni kun faayidaa guddaa akka qabu ofumarratti hojjedhee arge. Amma baay'ee amaleeffadhee yeroo yerootti yookaan ji'a lamaan jechuudha kan inni irraati kutuu gaafan jedhu immoo akkasitti yeroo ilaalamu yoom kutte yoom akkas dheerate jedhamee akka amanuu nama rakkisutti jechuudha. Kutuu gaafa jedhamu inchii tokko kan hin caalle yoo baay'ate inchii tokkoo fi walakkaa kanaa gaditti inchii tokko kutuu jechuudha. Inni kun immoo adeemsa keessa rifeensi keenya wal qixxaataa inni wal caalee keessattuu yeroo hundumaa rifeensaa istiishwariitiin hojjetamu yookaan istireetii kan gootan yoo taatan inni kun baay'ee hin ajjeesaa guggubatee diimatee inni sun hin guddatullee achumatti xiyyoonsaa yookiin caafeensaa cibirarri jedhee namatti illee hin toluu hin bareedullee hojjetamellee dhaahamellee maal ta'ellee halluma tokkoon kan taa'u jechuudha. Kunoo akka suuruma kanarratti argitanii egaa isa kana ofirraa balleessuudhaan wanti goonu maqasii qara qabu qabaachuu jechuudha. Maqasii qara qabu fudhanneeti bakkuma inni gararraatii istireetii ta'ee filamee gadi dhufee gajjallaa sanatti wal xaxee xiyyoonsaa dhiifama sagalee galaa jiruudhaa fi xiyyoosaa wal xaxee sana bakka wal xaxaa sanatti irraa qamotti godhan irraa kutuu jechuudha. Achii booda akkuma atileetii dirreetti bahanii fiiganii guddinni rifeensa keenyaallee ni fiiga jechuudha. Baay'ee dabala. Kanaafuu egaa warri gurra gad darbuu barbaaddanii gurra miti duddayyuu gadi darbuu rani caala waan ta'eef isa kanatti fayyadama. Akkamitti kunnaa eenyutu kutaa kan jettan yoo ta'e gaaffii kana asumarratti gabaabsiisiniif deebisuutiin ayyaala. Kunoo akkuma viidiyoo daawwattanitti dirqama rifeensa tokko kutuudhaaf wayi qututturii yookaan toostii akkasumas immoo rifeensa miicamee bishaan qabu jiidhaasaatti otoo bishaan keessa jiru xiqqeessinee hiraaf illee yaadaaf qalbiitiin mastaayitii fuuldura dhaabbanne irraatii kutuu ni danda'ama jechuudha. Sana booda wal qixxaateetiin dhufa baay'ee rifeensa bareedaa fi guddinni isaallee kan dabaluu ta'a jechuudha. Kanaafuu egaa har'aa viidiyoo biraa fidee hin dhufne yaada biraafis hin dhufne isuma kanarratti kananii viidiyoo hojjedheetii dhufe rifeensi xiyyoosaa irratti lakkuu qabaates qabaachuudha baates waan barbaade haa ta'u chaalenjii mataa keessaniitii fudhattanii jechuudha. Dursatti wanta rifeensi keenya beekuu yookaan barbaadu tokko
beekuu yookaan adda baafachuun barbaachisaadha. Itti aansuun immoo yeroo nani kututti kutaa yeroo nani dhiisutti immoo dhiisaa isiniin jechoota hin taane ani amma chaalenjii mataa kootii fudhadheen jira jechuudha. Ji'a lamatti kan ani irraatii kutu garuu jijjiirama baay'ee qaba dhugaa dubbachuu fi kanaaf isinillee isa kanatti fayyadamuu qabdu. Booda akka kuttanii akka hin rifanneedhaaf maaliif rifeensi tokko iddoon barbaachisnetti gaafa jette dheeraallee ta'uu gabaabaa nama rifachiisuu hin didu waan ta'eef otoo hin rafatiin xiyyoo isaarratti kukkutuutii qabdu jechuudha. Inni kun adeemsa keessa ji'oota muraasa keessatti rifeensi keessanii haala gaariirra isiniif ga'a jechuudha. Durumaayyuu rifeensi haphiin tokko gaafa yeroo baay'ee haadamu ni yabbataa ni bareedaa ni baay'ataa ni jedhama. Akkasumas immoo warra dhiiraa mee haalaallume warri dhiiraa yeroo hundumaa rifeensa isaanii ni kukkutu garuu deebi'ee mana guddataa ni kukkutu ni guddata. Kan keenya garuu waggaa meeqa lakkoofsisee bakkuma sana jira kan taane yeroo citee kan keenya caaluuti ni danda'a. Kanaafuu isumarraayyuu fakkeenya fudhachuu dandeessu waan ta'eef rifeensi cituu itti dabalama malee irraatii waan ta'e irratu hin jiru. Baay'ee rifeensa gaarii qabaachuu